Gootanii namoota isu qabdanii Rabbii fi isin tiriisan jira. Geemii namaas takkaa dhaqeen beeku eebba namaraa doona maraa takkaa namni Dubaayeen keessatti beektanii hundi keessan jechuudha. Kanaafuu Rabbii fi isin bira tiriisan jira hundi keessanuu waanuma Rabbii isin laaffifan. Taaftaa sirriitti koppiliingii godhaa sirriitti. Koppiliingii isaa sirriitti. Tab opening ini treat thank you stack ያረኩኝ tap አድርግ tap አድርግ thank you Galatuma ucha Taftal ko pinula te jawab dasi indum tiga senuju. Kanau kasi. Tapu pinula terus. Stak ya pino guys. Iya tanya dalam game. Bukan yang ini nak tapi ko pinula. Double it. Sound double nami pilotan ada gushi. Double. Mechelutan ada guys. Tabaru. प्रदेश के गांव में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब कटाई कर रहे किसानों के बीच में मत እየታየኝ አይደለም ጋይስ እኔ ጋር እየታየኝ አይደለም እሺ እናንተ የምትችሉትን አድርጉ 200 አበባ መሰለኝ የሚለው አሁን በርቷል ጋይስ 200 አበባ ይላል ሁለት ልብ ስጡበት ምንም እየታየኝ አይደለም እኔ በቃ አሁን ቆሟል እኔ ጋር አሁን ደብል ነን ጋይስ ምችሉትን አድርጉ እሺ ሙባረክ ተለገለቱ መንፋዱ Ramadan galatum thank you bagani thank you galatum mau dikisun fada jebat ucap galatum nande kepada itu thank you tokumani galatum fada tokumani mau galatum fada oleh Urat galatuma umdikesan gocha kesan ada yang paling betul thank you tenaga thank you galatuma fada galatuma fada wallahi gocha kesan ada yang paling betul thank you galatuma fada wallahi I love you wallahi gocha kesan ada yang paling betul wallahi umdikesan galatuma orang kau yang umdikesan fada sini jeda game ini mas sekarang game beku semua berbeda di season 2 nawar cise gocha kesan ada yang paling betul umdikesan galat mata udah abdani thank you jeda umdikesan wallahi galatuma fada sini jeda gocha kesan ada yang paling betul jeda umdikesan lucu Malidi, tababel lemas, galatuma alfadati, gocha kesan anda yang paling itu undung cikesanu, sini berbiti di senjera semua tanah tabat cise, sini mana wajinjera dua te ebate, na wajinjer sama mantep galatuma alfada, sini yang jazah mula, galatuma undung kesan, thank you. Allah kan degemu, awai gur, Allah kan degemu. Lagi. Itu. Ini. Mati calu guys. Ganan. Mati calu guys. Itu ganan. Ini. Nanti bayo wallahi. Nakalaw to wallahi. It's okay guys. Game will be kind of It's okay. Ahmed በጣም እንኳን ደስ አለሽ አህመድ
أنا فكرة والله فكرة تشاوت እንኳን አብሮ ደስ አለን ዙዙዬ። ቴንኪው እናመሰግናለን። ላደረግሽው ደግነት እናመሰግንሻለን። ታንኪዩ። እሺ ምንም ችግር የለም። ማንቴ በደረ እንዴቢያ መቶ ሞት ምዲ ወጥቴ ታንኪዩ ወላሂ ኦሮሞ ከየገለሰማ ጎችከተኒ ማንቴ ገቲ ማንስ ትወረን ሙበሲረስ ወይ ኦቶካዛ ኦሮሞ ጋ ቆይ ገለቶማ ወልፋዳ ሁንድ ከሰንዩ والله نتبعتنيتو ما تدومت ما تدومت لي غلطوما الفادا غرو دلك ما انت اصلي اجلجتا نبات اجلجتا ما دي هو اكا لا لا اتو بلسكو ديمي ركو قبل انا شك بقول لك كما جمتو قال لك تسكرين شو قول لا امو مسكرين شو داغولا asirratti guyyaa haddaa kan amadini bu'ee doolaara 500 asirratti immoo doolaara 100 ahada galgala baaf kun amma ahadaatti kitaakiin hin gadhiisu jechuudha. Kana nama meeqa dhufe nama 197 dhufe galee ba'ee doolaarri amadini argate doolaara 500 Ameerikaati birii doolaara 500 kunola amma kaan kootti mintinaadha booti maqaa minamini isma lakkibo bolesa kwaati sarachira ragata borbaati mata kenya amma mato tiktokin ko nakatte tiktokin ko sati kada goche kesan ndeka pale ko na mozu kesani bae to wala to mal padan jara akasuma anelle haras boles tanan dote ibate sini wajin njira sini ne wajin sani namalle danga ya tiskature biyo ofitif rubo ofiti prasada kenne danga biya tiskature chu biya kesa biyo ofitif no bae to ko ramadana babo darbat untuk menjalankan cuma ramadana babo darbat ramadana lekat sih untuk menjalankan cuma ya orang dapat betul menjalankan cuma orang jenis mata kayaknya harus gue agak mencuti tina aku tentang senjata wallahi ani ucap kesan dan des kefalen itu family aku makan gue haram korupsi itu yang nanti coba me Ramadan ini ada batas mundur mau orang dapat mundur bila lu pasti kerjanya follow coach ramya babo lagi kita tanya babo oke ashi kabajamtoota jaallatamtoota keenya dhugaa galatoomaa ulfaadhaa jecha isiniif hin qabnu waan isiniin jennu hin beennu ulfaadhaa warri qabaattanii dhuftanii sappoort godhanii jajjabeessan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna kottaa olgalaa Hasan Furaat hundi keessan iyyuu olgalaa sudah mau menjalankan Abu Murad tartiiban galchaa galatoma wallahi galatoma alfada senjata bocce kesan ndee ka falen betu asino mamirgarana malifi nama biyo kana turi askiyati furtura majiru akkawanti kuni tarii beekuu dandeessanii akkeseera nama furtuu jedhu wayi furtuuma akkas furaat ilteenu biiziidha waan ta'eef dhiisa. amma wanti sini jedhu wallahi yani nama biyyatti illee biyya hoogganaa ture lamaffaa ammoo Dubaayii keessatti rakkinni waan namaan kun hin qabnu. Biyya hoogganaa turte nu hoogganaa turte ammallee nu hoogganii galatooma warri tokkummaa tokkummaa tuti lubbuudhaan jirtu siidaan jimmatti maaliif addunyaa kanaaf na galmeeti. Amma malee utuna hin jirre bara utuna hin jirre tapha malee bultee oolte rabbu asii eegayyuu. Galatoomaa ulfaadhaa Mube. Indada baawwan beeksisa tokko ni badda. Beeksisa tokko wanta ishee abdii koo beeksisa tokko wanta beeksifadhu obboleewwan keenya jala jirtan shamarran kaansileeshinii qabdan lakkoofsa bilbilaa piroofaayilii Amaddiin kana jala jiruun waatsaappiidhaan na dubbisa kanuman dhaammadhaanii warri dhuftanii taaptaa gootan kompileek sheer gootan galatooma mana fooloo godha dubbadhu abdii keetachoo alanaa isitti dubbata. Galatoomii dhugaa dubbachuuf warri dhuftan galatoomaa garuu wallahi akkasitti hin eegne mucaa kana because wallahi maal barbaada mucaan kun mube please let me know qalbii miti mube eshi wanni barbaadu suuqii maal barbaada baalla
Suuqiin galfadhaa akka namaatti suuqii galfadheetanii ittiin nagadadhee jiraadhaadha. Eeyyama qaba eeyyama jireenyaa. Eeyyama baafate. Eeyyama qaba ammansiin jedhe gaaffii. Wallaahi በጣም ነው ያሳዘነኝ። 500 ብሮ አኒፈት እንገኒ ናፊም አን ጌሚ ደን ገደ ተበደ ተርገደ ወላሂ ማል ወርባድ ቀልዲ ዲሳ በቃ eeyyama qaba eeyyama jireenyaa. አይዲ ቀባ ማለ eeyyama biraan qabu አይዲ biyya kanatti hin jiraatu ni qaba abdi. Okay maal barbaada wallahi baay'ee na gaddisiise warra balqaba akka koo namni qallan hin jiru dhugaa dubbachuuf namni kun hundi jechuudha waadaa ijoolleen keenya ani numa naasa akka abdi waadaa gachisiiftan baay'een keessan jechuudha sinii galee taphadhu inni beekaas haa ta'u wallaalaas haa ta'u qabadhu jettanii warri immoo har'a jalaati miliqxanii nama meeqa taatanii as teessanii wallaahi galatooma garuu akkanaa ammoo mitiini soba malee namni tokko guyyaa tokko ni haasaa amaddiin ni haasaa malee garaa keessaa waan jiru garaatti. Furaatii kana yoo beektanii furaatii wayii ijoollee jirumaa miti hin beeknuuniin garuu amaddiin rabbiif jecha jaallata wallaahi dheengadde itti mee jennaan har'a dhufee taa'ee hojii isaa keessa taa'aa jechuudha dhufee leenca kennee jechuudha furaat awwala tokkoffaa irratti furaat jechuudha sinii galee hin beeku amaddiiniin gubbuma kanatti beekee rabbiif jecha jaallate jechuudha. Mube yoo akkana booni mijataa miina dubbisaa miidhara. Tokkuma dhiifama mangistii koo. Tokkee kuna dubbisi. An qallii miti warra balqaaba. Namni akka amaddiinitti muudii qabatu akka goote hin jiru. Ani warra balqaaba suma haqqiin immoo jaalladhaani. Diraayiviingii laayisensii yoo baasneef hojii hojjechuu hin danda'a. Hin baafnaafi wallaahi hin baafnaafi. Biyya kana keessatti amaddiin diraayiviingii laayisensii waan akka dubbatiin abdii. Ishi meenutti ma wallahi badaan gaddi warra balqaaba. Waan wanni ittiin eegalu gargaaramu kalaas wanti barbaadamu maallaqni adda argame bira Itoophiyaa 100,000 hin guutu wallahi hin guutu. Bira Itoophiyaa 100,000 isaan garuu wanti itti himame miiliyoona 2 hima iyyaan ture dhiisaa maaliif akkana jettanii 500,000 yoo arganne hin beennu eessaa dhufa miiliyoona 3 ol butate. Kono anda. Kena dah kata malam mube, wallahi mube, menizil abdi kawan ber. Challi sih bu, ali. Miskina kan ada tabatan. Amma wan format atau batu tokum. Wan to kutu jira. Isu faham Wan to kutu. Ani pastinya abi, gua madanda uga namni, wan danda sih sudah dah. Namni kamu dir kaman kabu. Serigemi nama kabacu kaba, nama timacu kaba. Anak kaki jati wan nama sing komad gama kiyani. Mau saga ada. Namni zimmee dhufee geemis nama taphachiisu beekamaadha keessaan itti machuu dubbatachuu waa meeqa barbaada tarii kun hin taane ta'uu danda'a namni immoo zimmee dhufee sin taphachiisu warri kennan galatoomanuu akka gama kiyyatti ani waan komii wayiin qabu jechuu barbaadeetti komiinis hin barbaachisu akka kootti silaa namni deemee himatee namaa walitti dhufuu waa meeqa barbaada hin beektan jechuudha zimmi jettee geemiin taphadha jette furmaatan ta'u. Nama qabaachuu waan abdattu qabaachuu danda'uudha qabda. Nama haasofsiifattu danda'uudha qabda. Namni gochuu dideettee namatti dubbachuun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaa nama walitti hariiroo qabaachuu qabda. Nama biraa nama giiftii kennu waliin hariiroo natti qabdu akkam waan jedhamu jira jechuudha. Gaba kiyyaanii namarraa komiin qabu jechuudha barbaadeetti hundinuu amma dandeenye nama jechuudha. Ni dabalataa immoo Toofiq Dedoo namni meeshaa biyya galfachuu barbaada wanta garaagaraa na dubbisaa jedha as keessa jira. Kan saa kanuma angwaanan komii hin jiru jechuu koota akka koota fakkeenyaaf. Waarik namni giiftii isaa